Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii Harsadee duula egeree Oromiyaa gaggeessan ona Booset keessatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu hoogganni WBO zoonichaa beeksisan. Duulli egeree Oromiyaa kaayyoo isaa galmaan gahuun xumuramuu ABO WBO'n beeksise. Harri waxabajjii 3 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduulee guyyaa har'aaf jennee walitti qindeeffanne isinitti himna hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya. WBO'n zoonii Harsadee duula egeree Oromiyaa keessatti injifannoo argachuu beeksise. Jaaltiikii sabaa waan qindeeffate qaba. Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii Harsadee godina Baashaggar aanaa Boosat keessatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo galmeessuu isaa odeeffannoon maddeen irraa argame ni addeessa. Akka odeeffannoon maddeen naannichaa irraa argame ibsutti WBO'n waxabajjii 2026 aanaa Boosat bakka kaampii afuraffaa fi naannoo magaalaa Boofaa jedhamuun beekamu keessatti loltoota mootummaa irratti haleellaa waraanaa geggeesseera. Hooggansi WBO zoonii Harsadee akka ibsetti tarkaanfii tiksitoota impaayera Itoophiyaa irratti fudhatame kun humna mootummaa irratti miidhaa guddaa geessisuu isaa himanii jiru. Tarkaanfii kana keessatti humnoonni mootummaa du'anii fi madaa'an jiraachuu isaanii ibsuun warri hafan immoo kaampii keessaa baqachuun bittinnaa'uun isaanii himameera. Ajajaan WBO zoonii Harsadee gama isaaniin duula egeree Oromiyaa jechuun moggaafame kun mootummaa irratti bal'inaan kan gaggeeffame ta'uu himuun gara fuuldurattis tarkaanfiin diina irratti fudhatamu jabaatee itti fufa jechuun ibsanii jiru. Kana malees mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti wal waraansi naannolee Oromiyaa garagaratti yeroo ammaa itti fufee jiraachuun beekamaadha. Haalli nageenyaa naannolee hedduu keessatti yeroo gara yerootti jijjiiramaa jiraachuunis gabaafamee tureera. Gama biraatiin uummanni Oromoo injifannoowwan maqaa duula egeree Oromiyaatiin argaman gammachuun simachaa jiraachuu isaanii himanii hanga gaafii mirga hiree ofii murteeffachuu uummata Oromoo deebii argatutti WBO cinaa akka dhaabbatan ifoomsuu isaanii maddeen naannichaa irraa odeeffannee jirra. Walumaa galatti tarkaanfiin fudhatamaa jiru duulli mootummaa irratti geggeeffamu cimee itti fufuu kan mirkaneesse yoo ta'u oduulee injifannoo WBO kan biroon kan walitti deebinu ta'a. Injifannoon kan uummata Oromooti. Duulli egeree Oromiyaa kaayyoo isaa galmaan gahuun xumuramuu ABO WBO'n beeksise. ABO WBO'n mootummaa federaalaa fi filannoo mootummaa irratti yaada isaanii ibsan keessatti duulli egeree Oromiyaa jechuun waamame kaayyoo isaa galmaan gahuun xumuramuu ifoomsan. Akka ibsa isaanii keessatti jedhutti filannoon mootummaa gaggeeffame seera alaa fi haala diimokiraatawaa irraa fagaatee kan adeemsifame jechuun qeeqaniiru. Hooggansi mootummaa ammaa humnaan aangoo qabachuu, gareewwan siyaasaa mormitootaa ukkaamsuu, miidiyaalee bilisaa irratti dhiibbaa uumuu fi hooggantoota mormitootaa irratti tarkaanfii fudhachuun filannoo bilisaa fi haqa qabeessaaf haala mijataa dhabsiise jechuun ibsaniiru. ABO WBO'n duula egeree Oromiyaa jechuun waamame kaayyoo gurguddoo lamaaf kan labsame ta'uu eera. Kaayyoon jalqabaa sochii namoota meeshaalee fi saanduqoota sagalee filannoo sobaa waliin walqabatan irratti uggura kaa'uun filannoon gaggeeffamu akka hin jirre agarsiisuuf kan jedhu ture. Kaayyoon lammaffaan ammoo naannolee Oromiyaa bal'aa keessatti mootummaa federaalaa jalaa bahuun humna WBO jalatti akka argamu mul'isuuf jechuun ibsaniiru. Akka ibsa isaanii keessatti himanitti kaayyoon duula kanaa lamaan isaanii milkaa'inaan raawwatamuu fi mootummaa irratti dhiibbaa siyaasaa fi waraanaa uumuu danda'uun isaanii mirkanaa'eera. Kana jechuunis uggurri geejjibaa duula egeree Oromiyaa waliin labsame waxabajjii 3 2026 ganama irraa eegalee kaafamuu ABO WBO'n ifoomsuun dhuma irratti uummanni Oromoo fi deeggartoonni milkaa'ina duula kanaaf gumaacha taasisan galateeffamanii qabsoon isaanii hanga mootummaa ofii isaanii ijaarratanitti itti fufa jechuun ibsa isaanii xumuraniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma waan nu dhaggeeffataniif guddoo galatoomaa jechaa hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.